Hayya akkam jirtu egaa Amster Kombaatiin akkuma beekamu guyyaa guyyaadhaan deelii riwaardii komboo kennaatii kan ture. Kanaaf har'as immoo June 22 komboo guyyaa har'aa yookaan immoo deelii riwaardii 5 million sana kan kennisan secret koodiidha waan ta'eef akkamitti akka bannu san isinitti agarsiisa. Hagadhuma viidiyoo yoo ilaaltan deelii komboo guyyaa har'aa kana ni argattu jechuudha. Kanaaf gaa jalqaba irratti Telegram bootii keenya seenuudhaan Amster Kombaatii ni banna. Sana booda iddoo gara gubbaa irratti akkuma ilaalaa jirru kana update godhee kan riwaardiiwwan nuti fudhannee fi fudhanne remind nu gochaa deema. Kanaaf kan guyyaa har'aa jalqaba irratti immoo tokkoon isaanii keessa seenuudhaan arganna. Kanaaf kan jalqabaa leegaalii keessa seennee anti manii laawundariin kan jedhu jira. Isa sana fudhanne kaardii keenya isa tokko jalqabaati. Inni itti aanu ammas achuma leegaalii keessa kara dhumaarra gadi deemne license Indonesia kan jedhu jira. License Indonesia kan kaardii lammaffaadha. Inni itti aanuu fi inni dhumaa specialii jalatti kan argamu jechuudha. Kanaaf directii specialii seennee yoo kan kaardii kana dura aawun godhanne ta'e my card kan jedhu keessa yookaan immoo new card kan jedhu keessatti arganna. Kanaaf nama my card kan jedhu keessatti our TG channel is ranked 10 in global ranking kan jedhu kana kaardii sadaffaan jechuudha. Kanaaf kaardii sadaffaa kana fudhanne akkuma argaa jirtan kana 5 million pricein guyyaa June 22 akkanatti argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf Amster Kombaatii irratti priceewwan jiran yookaan riwaardii jiran walitti qabuudhaan profit per hour keenya akka dabalu gochuudhaan profit per hour keenya dabalaa deemutu barbaachisaadha jechuudha. Maaliif wanti Amster Kombaatiin lafa kaa'e profit per hour dhaan akka kaffaludha jechuudha. Yeroo baay'ee irra deebiidhaan kan viidiyoodhaan illee karaa Twitter page isaaniitti irratti illee kan barreessan akkasumas guyyaa guyyaadhaan hin beekama specialii jalatti kaardii haaraa dabalaati kan deemanii guyyaa har'aa kaardii tokko dabalaniiti jiru jechuudha. Kaardii san new kaardii kan jedhu jala seenuudhaan viidiyoo kana daawwattanii sana booda kaardii kana irraan profit per hour keessan dabalaa deemuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoon keenya guyyaa har'aa haganuma. Viidiyoo itti aanu akka hojjennuuf viidiyoon kana fakkaatan akkasiin bira ga'uu barbaaddan subscribe, comment, share gochuu hin dagatinaa. Fayyaa ta'aa.